hidhattoonni Yaman Ansaarullah al-Huutii jedhaman miisaayilaan Israa'eliin haleeluu jalqabuun isaanii beekame. Hidhattoonni Ansaarullah al-Huutiin erga lolli waraanaa Gazzaa jalqabee garee hidhattoota abbaa giddu galeessaa kanneen Israa'el irratti haleellaa raawwachuu jalqaban keessaa tokko yoo ta'an, gareen kun bal'inaan galaana diimaa dhuunfachuun doonilee gara Israa'elitti imalan irratti xiyyeeffachuun haleellaa garaagaraa raawwachaa turuun isaanii ni beekama. Turkiin humna waraanaa Israa'el dhaabsisuuf waamicha jabaa taasisaa kan jirtu yoo ta'u, pirezidaantiin Turkii Israa'el irratti tarkaanfiin akka fudhatamu waamicha taasisan. Gabaasa bal'aa haala yeroo irratti chaanaala yuutuubii Oromiyaa 24 News irratti qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan gaxumuraatti nu faana ta'u. Waraanni Sudaan magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum keessaa haleellaa cimaa banuun dhaga'ame. Sudaan biyya wal waraansaa keessatti argamtu. Humni waraanaa Sudaan magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum keessatti humnoota deeggarsaa saffisaa irratti waraana cimaa banuun himamee jira. Waraanichi magaalattii amma kallattiiwwan adda addaatiin haleellaa irratti bane kunis bila bara 2023 yeroo waraanni jalqabu ture kan gadhiisee ture. Bal'ina isaa qabannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuutiin jalqabaa. Yooyyaa Shamaar Kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 News dha. Odeeffannoolee wayitaawaa maddeen amanamoo kan golee addunyaa kan gaanfa Afrikaa dabalatee kan ba'a giddu galeessaa bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanaala yuutuubii keenyaa dhuftan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik sheer gochuu waliif qooda. Xumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. hidhattoonni Yaman Ansaarullah jedhaman miisaayilaan Israa'el haleeluu jalqabuun isaanii beekame. Hidhattoonni Ansaarullah al-Huutiin erga lolli waraanaa Gazzaa jalqabee garee hidhattoota abbaa giddu galeessaa kanneen Israa'el irratti haleellaa raawwachuu jalqaban keessaa tokko yoo ta'an, gareen kun bal'inaan galaana diimaa dhuunfachuun doonilee gara Israa'elitti imalan irratti xiyyeeffachuun haleellaa garaagaraa raawwachaa turuun isaanii ni beekama. Ansaarullah al-Huutiin doonilee Israa'el faanam hariiroo qaban barbadeessuu dabalatee doonilee boojuun to'annaa isaanii jala galfachuun isaanii bal'inaan gabaafamaa ture. Qoqqobbii gama galaana diimaan Israa'el irra kaa'anii jiranis kan isaan dhaabuu danda'an yeroo Israa'el lola Gazzaa irratti jalqabdee qofa ta'uu isaa irra deddeebiin ifoomsaa turanii jiru. Hidhattoonni Ansaarullah al-Huutiin baatii darbee keessatti Tel Aviv irratti xiyyeeffachuun haleellaa miisaayilaa yeroo jalqabaaf kan raawwatan yoo ta'u, haleellichaan namni tokko ajjeefamuu fi namoonni 4 biroo madaa'uun isaanii miidiyaaleen Israa'el gabaasuun isaanii ni yaadatama. Haleellaa miisaayilaa Huutii kanaan kan dallante Israa'el tarkaanfii haaloo ba'annaa dheenyaa qarqara galaana Hudeedaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa geggeessiteen miidhaa qaqqabsiisuun ishee ni yaadatama. Baatii kanaan gara jalqabaa immoo haleellaa miisaayilaa Huutii giddugala Israa'el qaqqabuun isaa ijoo dubbii waltajjii addunyaa ta'uun isaa ni beekama. Israa'el haleellaa miisaayilaa Huutiin geggeessuu jalqabe kanaan qolachaan jira jechuun ibsa kenniteen akeektee jirti. Lolli waraanaa Gazzaa erga jalqabees Israa'el humna waraanaa Hamaas dabalatee Ansaarullah al-Huutii Yemanii fi Hizbullah Liibaanos waliin lola waraanaa geggeessaa kan jirtu Israa'el haleellaa qilleensarraan erga Gazzaa barbadeessitee amma xiyyeeffannoon ishee gara kaabaatti waan naanneeffate fakkaata. Haaluma kanaan Hizbullah waliin haleellaa qilleensarraa geggeessaa jirti. Ameerikaa fi biyyoonni warra dhiyaa lola Hizbullah faana geggeessaa jirtu Israa'el akka dhaabduuf dhiibbaa garaagaraa taasisaa jiranis muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuun Hizbullah irratti haleellaa humna guutuu akka raawwatan adatanii jiru. Turkiin humna waraanaa Israa'el dhaabsisuuf waamicha jabaa taasisaa kan jirtu yoo ta'u, pirezidaantiin Turkii fi Joordaan Israa'el irratti tarkaanfiin akka fudhatamu waamicha taasisan. Lolli waraanaa Gazzaa hiriira waraanaa abbaa giddu galeessaa jijjiiree kanam. Lolli waraanaa Hamaasii fi Israa'el gidduutti jalqabee waggaa guutee kan jiru yoo ta'u, Hamaas haleellaa tasaa Israa'el irratti raawwachuu hordofuun lolli waraanaa abbaa giddu galeessaa sadarkaa ammaataa irra ga'ee jira. Israa'el haleellaa qulqulloota Gazzaa irratti raawwatteen hanga ammaatti namoonni nagaa 41,000 ol ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u, amma lolli waraanichaa fuula isaa gara Liibaanoositti jijjiirratee jira. Haaluma kanaan haleellaa Israa'el Gazzaa irratti raawwatuun dallansuu isaanii ibsachaa kan turan biyyoonni Arabaa lolli waraanaa Liibaanos irratti jalqabee akka dhaabbatuuf cimsanii gaafachuu irratti argamu. Michuu addaa Israa'el kan jedhamtu Ameerikaa fi biyyoonni dhiyaa biroon lolli waraanaa Hizbullah fi Israa'el gidduutti jalqabee akka dhaabbatuuf gamanumaan waamicha taasisuu irratti argamu. Ministeerri Haajaa Alaa Israa'el waamicha Ameerikaa kanaan kufaa taasisanii kan jiran yoo ta'u, Hizbullah hanga injifatanitti akka lolan ifoomsanii jiru. Kanuma hordofuun biyyoonni Arabaa fi Islaamaa dallansuu isaanii ibsachuu jalqabanii jiru. Dallansuu isaanii kanas walga'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niiwuyoorkii keessatti geggeeffamaa jiru irratti
ibsachuun isaanii beekamee jira. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan, pireezidaantii Joordaan Mootii Abdallaa lammaffaa fi kanneen biroo Israa'el lola waraanaa Liibaanos irratti jalqabdee akka dhaabdu akeekkachiisanii jiru. Pireezidaantiin Turkii Rajab Tayyib Erdogan akka jedhanitti muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu addunyaan akka Adolf Hitleritti dura dhaabbatee imala isaa daangeessuu qaba jechuun waamicha taasisanii jiru. Masriin, Qatar, Iraaqii fi biyyoonni Arabaa biroon sochiin Israa'el kun naannawaa ba'a giddu galeessaa gara lola waraanaa maatti geessaa kan jiru ta'uu himanii jiru. Miidiyaan Jarman waldura dhaabbannaa biyyoota Arabaa fi Israa'el kana hordofuun biyyoonni Arabaa haleellaa Israa'eliin dallanan kunneen dallansuun isaanii dubbii afaan irraa kan hafe gara tarkaanfiitti ce'uu ni mala gaaffii jedhu irratti xiinxaltoota ba'a giddu galeessaa waabeeffachuun gabaasa qoodanii jiru. Akka gabaasa kanaatti biyyoonni Arabaa gamtaa isaanii akka bara 1970mootaa lola waraanaa Israa'elii fi Arabaa jedhamuun gaggeeffame sanatti carraan gamtaa uumuu isaanii dhiphaadha jedhamee jira. Teessoo isaa olaanaa Qatar kan taasifatee mana maree ba'a giddu galeessaatti daayirektera qo'annoo idil addunyaa kan ta'e Abdul Gaffaar akka jedhetti immoo biyyoonni Arabaa waan gochuu danda'an maram godhanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee liigii Arabaa fi dhaabbata idil addunyaa biroo keessatti Israa'eliin qofaa tambisuuf yaalii taasisanii jiru. Dubbii dallansuu irraa maddeen ala waan biraa taasisuu ni danda'u jedhee hin amanu kan jedhe yoo ta'u, kun ammoo Israa'el waan barbaadde akka gootuuf wanti ishee daangeessuu akka hin jirre taasisee jira jechuun yaada isaa qoodee jira. Masrii fi Qatar, Hamaasii fi Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka geggeessaniif biyyoota Arabaa tattaaffii olaanaa taasisan yoo ta'u, garuu lolichi waggaa guutuuf torban tokko qofa hafee jira. Israa'el faana lola adda waraanaa haaraa kaampanii Hizbullaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'el faana geggeessuuf gaaffii dhiyaateef Israa'el lola waraanaa Gazaa irratti jalqabdee dhaabuu akka aldureetti kaa'ee jira. Waraanni Sudaan magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum keessatti haleellaa cimaa banee. Sudaan biyya wal waraansaa keessatti argamtutti humni waraanaa Sudaan magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum keessatti humnoota deeggarsaa saffisaa irratti waraana cimaa banuu hime. Waraanichi magaalattii amma kallattiiwwan adda addaatiin haleellaa irratti bane kunis bila bara 2023tti yeroo waraanni jalqabu ture kan gadhiisee ture. Humnootiin mootummaa Sudaan humnoota RSF kanneen magaalaa Kaartuumii fi kaaba magaalattii kan argamtu baarii irratti lola kan banan guyyaa kamisaa gara barii ture. Humnootiin mootummaa fi loltoonni RSF aangoo irratti wal dhabuudhaan erga waraana keessa galanii waggaa tokkoof biyyattiin wal waraansa keessatti argamti. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN haalli Sudaan keessaa rakkoo namoomaa baay'ee cimaa hordofsiiseera jedhe. Sababii waraanichaatiin namoonni 150 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u, uummanni biyyattii miliyoona 10 ta'u qeessaa gadhiisuun baqatee jira. Namoonni ijaan argan akka jiranitti kamisaa ganamaa magaalaa guddittii biyyattii Kaartuum keessatti haleellaan qilleensaa fi lolli cimaan baname. Humnootiin mootummaas riqichaawwan lama laga Naayil irratti argaman qaxxaamuruudhaan gara magaalattii seenanii jiru. Riqichaawwanis kan iddoowwan humnoota mootummaa jalatti argamanii fi omdurmaan keessatti argamu teessoo humna deeggarsaa saffisaa adda baasanidha. Haleellaan baatiiwwan booda kamiisa ganama eegalee kunis kan humnootiin mootummaa iddoowwan to'annoo isaatiin ala ta'an deebisee qabachuuf yaalii ittiin taasisedha jedhamee jira. Dursaan waraanaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan yaa'ii biyyoota gamtoomanii Niw Yoorkitti geggeeffamu irratti haasaa taasisuu jedhamee guyyaa itti eegamaa turanitti ture kan haleellaan kun baname. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii walitti bu'iinsa qaamolee lamaan jidduu jiru hatattamaan akka dhaabbatuu fi namoonni nagaa gara qeessaanitti akka deebi'aniif gaafatee jira. Waraanni baay'ee cimaa fi lubbuun namoota hedduu ittiin badee kan geggeeffame naannolee namoonni baay'inaan keessa jiraatanitti ture. Humnootiin mootummaa fi milishaa osoo namoota nagaa adda hin baafne boombiidhaan haleelaniiru jechuun wal himataa turan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ibsaa guyyaa kamisaa baaseen waraanni biyyattii keessatti geggeeffamu namoota nagaa miiliyoonaan lakkaa'aman irraan dararaa ga'ee jira. Addunyaa keenya irratti buqqaatii saffisaa ta'e kan raawwatame Sudaan keessattidha jedhee jira. Lammiileen Sudaan gara miiliyoona 10 qe'ee isaanii dhiisanii baqatan keessaa walakkaan isaanii daa'imman akka ta'an kan kaasee dhaabbatichi lammiileen miiliyoona 2 ta'an ammoo biyyoota ollaatti kooluu galtummaa gaafataa jiru jedhe. Sababii waraanaatiin namoonni miidhaan facaafachuu waan hin dandeenyeef balaan beelaa cimaa akka dhufu tilmaamamee jira. Bulchiinsa lixaa kan taate Daarfuuritti ammoo lammiileen Sudaan Araba hin taane irratti haleellaan duguuggaa sanyii raawwatameera jechuun akeekkachiisaa dhaqqisiisee jira. Weerarri goolessaa keessatti babal'ataa kan jirtu Sudaan baatii darbee keessa qofaa dhukkuboonni haala salphaadhaan irraa fayyamuun danda'amu namoota 430 galaafachuunsaa gabaafamee jira. Dhaabbileen gargaarsaa garaagaraa deeggarsaa qaqqabsiisuuf yaaliin taasisan sababii walitti bu'iinsichaatiin gufataa jiras jedhame.
Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoolee wayitaawaa qabannee dhiyaanneem asumarratti goolabna. Kanneen chaanaala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like, share gochuu waliif qoodam. Aga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.